ويني بلاچو ijoollee maal taatan gaafii wal kaffakkaata na gaafattan ya ijoollee gorsa koona dhaggeeffadha ani kan hin jedhu biloonii mataa kootii eegtanii eenyu naa gaxxama booda tokkoon saatii ijoolleen sin fayyaduu baadha daa'ima kiyyan fayyaduwan namni tokko akkamitti voice 16 daqiiqaa 4 daqiiqaa 3 daqiiqaa 2 kan isin gadhiistanii ani hojiin kiyya voice dun dhaggeeffachuudha moo ani hojiin kiyya madaamu mafana haasaa ooluudha moo anis mee akkuma keessan hojjettuudha mee hojjechiistuu miti Egzaabeerin wayne yookaan immoo yoo dandeessan akkan isin gargaaru mana kana na fudhaati biiroo nagalchaati waa'ee keessan bichaan hojjedha baqa na gargaara isinis hintee biiroo keessan nagalchaa dhimma ijoollee keenya irratti nan hojjedha baqa namni tokko mirga isaa dirqama isaa bare akka hojjetu gochuu nan danda'a please ani voice nama tokko kudha jaha dhaggeeffadhi kudha jaha sana daqiiqaa 4 hojii madaami sa'aatii kamiin hojjedhame ijoo hojii madaami sa'aatii kamiin hojjedha gorsa kiyya na dhaggeeffadha warri gaafii wal fakkaataa na gaafattanu ani tokkoon voice nama kudha jaha deebisuu hin danda'u jechuudha kanaaf immoo voice keessan tokkitti dhaggeeffadha sanarraa kan kaasa yaada isin gaafattanu yaada tokko isinii kaasuun barbaada share copy walii godha hanga dhumaatti dhaggeeffadha tokkoffaa ijoollee gaafii wal fakkaataa na gaafattan gidir jechuun abaarree osoo hin taane isa biyya keenyaatti haadha maalii jedhanii wal abaaran sana osoo hin taane gidir jechuun Itoophiyaatti abaarreedha isin haadha gidir haadha maalii jettanii wal arrabsitan Itoophiyaatti kun afaan iddoo ta'eetiin jira afaan Oromoo keessatti jechuudha biyya Saawudii keessatti ta'e biyya Imereetii keessatti gidir jechuun distiidha madaamin ko kunis madaamin to gizee hunda gidirnaa jetti na arrabsiti warri jettani isin naguma keessani akkam jirtu fayyaadha gidir jechuun distiidha gidir xaxt jechuun distii isa qollofame gubbaarraan nashaaraan saa akkana godhatudha gidir jechuun immoo distoota aishee distii amma ta'e jechuudha distii fedhe ta'u gidir jedhama sahaani jechuun sahuun jedhama warri gaafii na gaafattanu jechuudha warri immoo jechuudha maaliif natti iyyita maaliif na arrabsita se jettan rakkootu jira jettanii akkasiin gaafattan madaam habiitti shuu mushkile rakkoo jira jechuun shuu mushkile fi shay mushkile rakkootu jira leesh anta asbi maaliif aarta leesh anta asbi leesh anta zaali alayyi maaliif natti dallanta gizee hundayyuu leesh kulli yoomanti zaalaana minni maaliif gizee hundumaa natti aarta jechuudha kanaaf ijoollee adaraa abbaa keessanii nan naqqalsiisina anis hojjechiistuu miti hojjettuudhuma nuyi mee gaafa biyya gallee bisootii keenya waggaa meeqa iddoo itti hiyyinullee dhabne hiyyanu barbaachisa jechuudha haasawusa sirra baanee miidiyaa irra dhokannee haasofnu toltanii mataa qabatanii jechuudha jennee amma garaan keenya nu qabbanaa'utti amma cinqatiin sammuu keenya keessa nu battu oddoo itti iyyinu otoo arganne amma iyyinu barbaachisa gaafa nuti garuu biyya keenyatti garree rakkoo keessa darbine gidiraa keessa darbine beela keessa darbine dheebuu keessa darbine in dubbatanna jennee maatii keenya bira gammannee fira keenya bira geenyee haasofnu way ishiin kun hime maraattee dhufte maraachanii meergan jedhanii akkasuma ammee haasofti sammuun shii fayyaameen qabu maraattu dhame sim jedhi xanna shi'iisi tuqamtee dhufte jedhanii biyya Saawuditti maraachanii tergan jedhanii mee akkuma ammee haasofti waanuma haasoftu hin beektu nuun jedha uummanni Itoophiyaa keessa jiru isini nuyi maraannee osoo hin taane gubaa waggaa meeqa waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 gubaa madaamii keessa darbine dheebuu keessa darbine beela keessa darbine rakkina keessa darbine gidiraa keessa darbine iyyuu barbaanne iddootti iyyuu nu dhabne bakka taphachuu barbaanne iddootti taphannu dhabne cinqatii sana hundumaa keessa kan turre dhufnee nuti immoo isin bira gaafa geenyu gammachuu isin faana haasofnu isin maraattanii nuun jettu kanaaf immoo nuti namni tokko voice nama tokko 16 asitti dhaggeeffate gaafa Itoophiyaatti gale kan nama tokko 6-8 dhaggeeffate gaafa Itoophiyaatti gale bisootii isaa dubbatu isheen mee maraattee dhufte sammuun qabdu akkanumaan haasofti biyya Joordaanitti maraachanii biyya Dubaayitti maraachanii biyya Saawuditti maraachanii nuun jedha Itoophiyaan yaa uummata Itoophiyaa ijoolleen biyya Arabaa gaafa dhufte isin bira geesse bisootii ishii isinitti himattu rakkoo keessa darbiste waan tokko isin faana haasoftu maraattee dhufteen jedhina isin daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 daqiiqaa 30 nu kennitanii rakkoo keenya keessa darbine isin faana kolfine isinitti himne isin faana taphachuuf maraattanii dhuftanii nuun jettu
garuu mana madaamii keessatti nuti waggaa 6 waggaa 4 waggaa 8 nu maraachiteetu otuma maraati dhufnee galle Itoophiyaatti nu bisooti aasofna malee maraannee miti uummata Itoophiyaa jechuudha. Ijoollee teenya gaafa biyyatti dhufanii isinitti waan garaa isaanii himatanii waan akkana waan dhagaa jiruuf jechuudha. Anuu laalaan jira waan ta'eef. Ana maraattee dhufte biyya Saawudiitti tuqamtee dhufte akkanuma ammayyaa softi waan haasoftuun beektu waan ta'etti godhan jedhani. Oomaattiin goone fayyaa qabdi. Rakkoo ishiin keessa darbiste, gidiraa ishiin keessa dabarsaa turte, beela ishiin keessa dabarsaa turte, iyya ishiin danda'aa turtetu gaafa dhuftee maatii ishii bira geessu gammachuu, fira ishii riyaa ishii bira geessu haasoftee ishiin taphattu. Isin immoo karaa taazzabuutti, karaa nama taazzabuutti ishii mee maraattee dhufte fayyaa hin qabdu mee achitti tuqamtee dhufte biyya Arabaatti tuqamtee dhufte. Assalaamu alaykum. Isin naguma keessanii maraannee miti. Tada inna Itoophiyaatti galle imaratte me Saawudiitti maratte dhufte Dubaayitti maratte dhufte gaafa isheen jettan inna Itoophiyaatti galu naazirru wayne rakkina keessa jirti dhaqeen gargaara. Firri ko godanyaan ko rakkachaa jirti dhaqeen gargaara ma jettaniin gargaarina yeroo ishii rakkoo ishii matu baatan rakkoo ishii irratti man gargaarina garuu gaafa isheen cinqatii hundumaa dabarsitee isa baateef kaayyoon guutuu baatus waggaa ishee fixxee biyya ishiitti galtu yoo isheen bisootii keessa dabarsite rakkoo isheen jirtu himatte. Isin marattee dhufte sammuun tuqamtee dhufte isheen innaa ji'a tokko ji'a lama geesse bakka inni hojjettee dhufte harkaa badaa namni hunduu maraatu jedhaan ishiin deebitee gara biyya ormaa sanatti deebitee jechuudha. Moraalii namaa cabsitanii jechuudha warra Itoophiyaa keessa jirtan nama joonjisitanii unuu akkana joonjofne malee maraanne ijoollee teenya na biyya irratti galanii madaamii walitti bu'anii isa ta'u fixanii isa ta'u rakkoo keessa dabarsanii dabalachuu dadhabanii galan marattee dhufteen jedhina. Bisooti haasofti malee maraattee miti ofiin beektume akkanumaan haasofti. Isin hin dhaggeeffatina tuqamtee dhufte akkanumaan haasofti. Who are you? Inna nuti azirroo inna waan barbaadan gaafattanu maraatu miti nuti fayyaa qabna garuu gaafa biyya keenya gallu natsaannatii ayyarii argannu gammachuu nama nu dhaggeeffatu qabna nama nuuf hubatu qabna nama keessa keenyatti mannu qabna jennee nuti isin bira geenye isin faana haasofnee taphachuu barbaanne isinitti haasofna malee jechuudha maraatu miti nuti jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa maraatu jettanii namni tokko biyya keessatti ijoollee biyya Arabaa irraa galte maraatuun jedhina. Isinii ta'uu dhaggeeffadha isinii ta'uu baatu isa biraa deemaa malee jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaatti galtanis jechuudha. Akka koo tapha kan jaalattan, akka koo kolfa kan jaalattan jechuudha. Namni hunduyyuu rakkoo koo naa hubata jettanii namni hunduu waan garaa koo keessa dabarsee itti madhee naaf aizoon naan jedha, jabdu naan jedha, na jabeessa jettanii garaa keessan itti himatina. Namoonni baay'een jechuudha nama tuffatu. Eessa akka jiran osoo hin beekin nama tuffatan. Maraatu isiniin jedhan isin seenaa keessa dabarsitan jireenyi biyya ormaa maal akka fakkaatu sana gaafa si wajjiniin haasoftanii sammuu keessan bohaarsitanii falchisuu barbaadan isiniin deebisanii maraatu isiniin jedhu ni waan keessa dabarsinu waan keessa jiru akkamitti akka rafnu akkamitti akka kaanu maal akka nyaannu maal akka dhugnu maal akka nuti hojjennu namni nuuf hubatu hin jiru. Kanaaf of eeggannoo godhaan isiniin jedha. Namni tokko biyaansi amma feete yoo rakkatte amma feete yoo sii gamte jechuudha voice 16 si'a tokko naan qabin. Rakkoo keessa jirtu jalqabanatti sanarraa kaasee tokkoon isin dhaggeeffadha. Anis voice nama tokko 16 maal godhee dhaggeeffadhee maal godhee deebisa. Kanumaa immoo voice dheeraa daqiiqaa 4 daqiiqaa 3 imoon tokko dhufe jechuudha. Imoon amma daqiiqaa 10tti jechuudha akka WhatsAppitti nama dubbisu wayitu dhufe jechuudha. Garuu daqiiqaa amma kana namni voice mana dheeratu ani hojjettuuni jechuudha. Hojjechiistuu miti koo hojjettuudhaanis. Sa'a kam akkas dhaggeeffadhee seenaa keessan keessa dabarsitan hunda naan ergina. Ani isin maraattan waan isin hin jedhuun qabu. Maaliif jireenya keessa jiraannutu voice dheeraa nu kaayisisa waan ta'eef sanaaf immoo namni akkasii dhaggeeffatu namni akkasiniif deebisu yaada isin kaastan irratti furmaata akkasiniif laatu voice gabaabaa naaf kaasiniin jedha. Nageenyi faraarri Kiristoosiniif haa baay'atu. Warri immoo jechuudha ijoolleen biyya Arabaatti dhufte maraatuudhaan hojjettan nuti fayyaa qabna eenyu caalaa jechuudha. Sammuun keenya eenyu caalaa yaadatu nama yaada akka keenya qabutu jira nuuf hubata jennee isinitti yaada keenya hiranna malee nuti maraatu taanee miti dhugaan isiniin jira. Namni maraatu madaamii faana hin jiraatu kana beektanii isa maraatu faana iyyuu nutu jiraata isinii galee maraatas bashitanyas fayyaas danda'ee kan jiraatu sanyiin akka ijoollee mana madaamiin jirtu kana hubadha. Warreen ijoolleen biyya Arabaatti galte teessee isin faana asoftu fayyaa min qabdu akkasumaan asofti jettan dhugaan isiniin jira in argattu guyyaa tokko. Asirratti argachuu baattan achitti jechuudha. Ijoollee biyya Arabaatti galtee hundaan maraatuun jedhina. Waan isheen taatee fi waan isheen keessa dabarsite rakkoo ishee hubadhaati sana booda maraatu taatee dhiistee ishee hubattu jechuudha. Wayi jireenya teenya.